guyyaa ragaa guyyaa sagantaa tajaajila lammummaa sababeeffachuudhaan dargaggoon paartii biyyoolessaatiif damee naannoo Oromiyaa dargaggoo jaarmiyaalee dargaggoo magaalaa keenyaa wajjin ta'anii mana dhiyyeessaa 2 ijaaruuf akkasumas sagantaa arjoommii dhiigaa taasisaa jiru. Akkuma beekamu dargaggoon humni dargaggoo sagaleen dargaggoo dandeettiin dargaggoo biyya kana keessatti ijaarsa sirna dimookiraasii dagaagsuuf misooma ariifachiisaa galmeessuuf nageenya waaraa mirkaneessuu keessatti gaheen dargaggoo murteessaadha. Hirmaannaan dargaggoo bakka hin jirretti waan yaadame galmaan ga'uu hin danda'amu. Rooga kanaan nu dargaggoo keenya magaalaa kallattii maraan hubannoo isaanii jijjiiruuf leenjiiwwan adda addaa kennaa turre. Dargaggoon keenya ilaalchaanis ga'umsaanis xiinsammuu isaatiinis cimee ijaarsa biyyaa kana kaayyoo kana jijjiirama kana fiduu keessatti gatii guddaa waan kaffaleef jijjiiramni kun akka itti fufu galmii badhaadhinni yaadame galmaan akka ga'u gochuu keessatti gahee addarrummaa isaa akka ba'u ijaaramaaf gurmaa'insa dargaggootaa cimsinee adeemaa jirra. Bara kana keessatti tajaajila tola ooltummaadhaan manneen dhiyyeessaa 116 ol ijaaruuf adda baafannee jirra. Manneen kana kallattii adda addaatiin muuxannoo bara darbe arganne irraa kaane bara darbe yeroo jalqabnu manni magaalaa keenyatti waggaa 2 dura ijaaramaa ture mana 5 mana 6 caalu mana 80 ol ijaarre bara darbe kana yeroo goonu kanaa ol ijaaruu akka dandeenyu uummannis kaka'umsa guddaa akka qabu aadaan wal gargaarsa cimaas akka jiru waan muuxannoo guddaa arganneef bara kanas manneen dhiyyeessaa 116 ol ijaarree meeshaa guutuutti goonnee jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruu qabna jennee hojii guddaa hojjechaa jirra. Arjoommii dhiigaatiinis ituu aan jiru ituu aan dargaggoon jiru harmeen du'uu hin qabdu jechuudhaan dargaggoon keenya kaka'umsa olaanaadha. Marsaa erga tajaajilli lammummaa kun labsame yeroo marsaa 3ffaarra jirra. Ammas itti fufiinsaan qaamolee hawaasa keenya kan biroos hirmaachisuun dhiiga arjoommiidhaan hojii nageenyaa keessattis hojiin nageenyaas hojii tajaajila lammummaa waan ta'eef nageenya naannoo isaa eeguu keessatti dargaggoon gahee addarrummaa isaa ga'umsaan akka inni bahu gochuuf karoora gurguddaa qabanneerra.